Garte akka haqa wayii qabaadhutti bakka irraa fuudhetti dhaqee barrii san akkana dha'ee namtichi irraa fuudhetti ol deebisaa jedhe namtichi silki makiyyaayyuu narraa kaasuu dide eefa galgalaatii wal lolaa jirra. Gizeen amma itti bilbilee mallaqa meeqa feeta jedhuun namtichi ammallaqumaayyuu hin fedhuuyyuu maasalaama kana booda nan agartuu jedhe bilook na godhe. Saahiba isaattu jira saahiba isaa gana akkamiin natti taphattanaan jedhe gana saahiba isaa itti ergaa jira namma. Kilo kana agartanii iyyi keessan kana fida bagada sinje iyyi keessan kana fida zinjera birriin kafa laawusin injanu nageessa namni mijatti tana rakkoo keessa buuse rabbii lamantayin hin kakadhe roozaa tana yoo isiin duutelle yoo jiraattelle akka ganamaati gizee meeqa sagalee isii sheer isinii godha yoo barbaaddan mijatti tana ergi jedhin akka waan biiftu Fafete zikiza sawaga na tigezi majini na ndigafata musifu ule ndigafata. Sifa wani bakka Roza manta ati rabbi ke sodadu manta ati rabbi ko fala ati mita yo nu fudi na gechu mal rakini gechu amma mal gota. Mal kata ni mal denni sin wali yadni. Roza manta ati koi Roza usimero to ko manta ati rakko jira Roza manta ati mal ni sifu awata kata si ndigafata mana anjai. Arga jirti sa ndigafata. Ma farrobsite ma inni sati ndigafata ma farrobsite jarama enya robsu jirama banat enya robsu sinjela amma micha yo isafi nei chigeda misigri alkan gud masrabu nei Roza Muzammil fidane abo Roza manta ati yo fudun dandau jette nu di bakka nama bira adattu khalas inde mal jedhan goyamma angiddutti nageenye Roza bira male bakki sila ittiin jiru sila bakki biraan namni biraan jiru sila. Ichi muchacho amma maali beedemi bannatachu Roza kon qarbaanni nu fudhanna sinin jenne miti maali deenni sin warri commenti ti koi maali Abonamni jira bori adi Rozaan hin fuudhu jette nama rageessu walqunnamsiifna. Muhammad ustaza keenya Roza maaliif itti gaafatamtu? Roza maaliif itti gaafatamtu? Rozaan bira wayi jechuudha. Ela ergesi la rabbiin kan beeku ergesi Roza callisi birri kana falamti Biiftu usmeeti kan falamteeti Biiftu usmeeti maal jette ustaza keenya akkami beekta ela ustaza keenya ergesi laayi Roza usi rabbi keef jedhi isa birri kadee galgalaa san akkamitti akka fiddan hin beektu miti isin kanaafuu isaafe kana mucaan nu gaafateetu haa deebi'u takka ta'e ergaan tokko kafalleetoo baasna nurraa usiin jedheen in ta'u birrii dhumti kaffalamuun jiru baay'ee walirraa fagoo miti xiqqoodha jette ila namni sawaaqni tokko arabni tokko riskii kanfalee mana dhaqee fuudhee kiiloomeetira isa Roza barbaadu fooziyaa tokko na olgal opereetitiya amma daa'imti abuutu fooziyaa tokko na olgalchime moo jettaran si kenna galchifino Gita misigila hendu wado ko tayo ko badam tinu ko jaman sa ko callisi ati monatti ni yini shin kuno mana gubbe ela amma waan gootani muzammilol deebisaati deemanii to haa gaafatani birrii meeqa akka ta'e haa gaafatu waan biraa haasaa biraa dhiisa bakka kaleessa birrii hanga kanaayyuu bifatame biloo ke sinjeraati mo gurri kennan gaw namichi ne biloo ke bilbila biraati naa bilbilu khalaasati monatti ni yin bilbila biraati Biiftu maayikirootiin banatiin mi'aatu. Obsi. Atila miuti TikTokin kee maqaan maal jedha? Maaki bilbila shiyoo qabaate dhaqitti bilbili kootu akaatu rakkoon qabu. Siiboo obsi fooziyaa fuudhuu ni dandeessa amma? Rifeensa amma hin danda'ama goon hanga shakkinoo gasheera ergee fira. Okay, Muzammil. Biiftu hin boo'in. Wayye ela Muzammil rabbi edi namicha biloogi jala akkuma ta'etti si habaasu micha yoo nu fuudhi kasaa booda birri meeqaatu si kaffalla. Aboonaa na bushaklik biiftuu qoy callisi yeroo tokko Muzammil erga kaleessaa isi baay'ee dadhabaa jirta hin beekna jazaakee rabbi siif haa kafaluuti amma bilbila biraatiinis yoo ta'e dhaqisa waaqtichi saahiba keeti sila
dhaqiitti bilbiliiti hagam dabalata feete jedhiiti micayyoo bakka achi jirtu kunoo nama biraallee keenya ijoollee ta'uu baate ijoollee maatii nama biraasi galee suma birallee yoo ta'e afidu isa araba harka taa'uu manna yoo dhuma si harka teessellee irra hamanna kanaafiyyuu birrii meeqasii dabalu jedhi sawwaaqtichi saahiba keetii ina waa'ee birrii keessaa baya ina yaa abo gizee 100 sheernatti godhina annamticha soquu fi asii tiktok irraa si wajjiyyuu laman dhaqqabu yaa obboleeyyan kiyya namtichi ana guutumaan guututtuu natti jijjiirame kalaas namicha wallollee jirra bilook na godhee jira nama obboleessa isaa tokkotu jira isa itti ergee jennaan anofoo mallaquma takkaayyuu hin barbaadu du'anii agartee halee sabaa finaan jedhee halkan guutuu karaa gubbaa na bulchee lookshiina bakka biraa natti ergee arabdichaanii dirqamaan harkaa fuudhe maal jedhee akkasitti lolu jira maal goote akkana taana obboleessi kiyya naan jedhe hin gaafadhaa hin hubadhaa waan Muzammil mijooltu riyaa jirti moo riyaa jirti bakka jirti Muzammil? Awwa mijattii bakka jirtu hin beeku amma sa'a kanatti biishaa jirti dura amma sa'a kanatti bakka isiin jirtu hin beeku. No duruma ka isiin himatte riyaati boo makka ka isiin himatte duruma oo. Biishaadha isiin biishaa himatte duuba mijattiin garteen biratti biishaa taanaan duuba biishaati makka jirti biishaan asii miti walittuun dhalooytanii. Yoo biishaa taate ati makka jirta isiin biishaa jirti walittiin dhalooytanii nama biishaa jiru takka ammoo nama waadii jiru takka ammoo nama hamis jiru qabu malee. Jaalimsa Raaniyaan jira Raaniyaan bibishaa walirraa Seeyyuu kammaan dubbii Okay Raaniyaa bibishaa walirraa eega Raaniyaa bibishaa walirraa taate maan fuuni ati siitu tira laawa. Mucaa agarsiisu kuma shan dabarsanii fiigi mucaa fidii jaaniin amma Raaniyaan bibishaan adda fageenyaan qabu dhibba shaniin adda deema fagoo miti mucayyoo fidaannaan maallaqa biraa dabalataa. Yaa badatti jibdu baku baakka gizee lookshiina ergitu biishaa jira namni mijiyyoo qabeessanii suudiidhaan namni mijiyyoo obsimee Muzammil obsimee waan hin as keessatti argeen qaba namni mijiyyoo qabeessan suudiidha. Muzammiliitu ergeefi suudiidhee ibsishaa mucaan namicha araba laa sigalee araba Muzammil kaleessa fuudhee as bulcheedheen amma immoo micayyoo isaati galgala gabaabbaane. Nadagaa gara keenya nadagaa waliin sobina nama 17 ilaalu jira soba akkanaa dhiisaa laata. Nadageeffadhaa namtichi itti dawwalaa jirtan nambara suudiitiin bilbilaafi jirtan moo nambara isaatiin bilbilaafi jirtan eenyu namni bilbilaafi jiru? Sawwaaga gurbaa sawwaaga ati jaalimsa amma yoo riyaa naa fidateen riyaa sii fida yoo jidde fidateen jidde sii fida makka naa fida naa makka sii fida qarshii kuma shan edaa karra kannaniif raaniyaati qootan akkamii fiduu dadhabee gurbaan kun meedhaan nu baase hamtu na godhu jiranii. Rosa ammoo birriin karaa gariin amma micayyoo nu badde namichi silkii cufate mucaarra silkii biloog godheera amma micayyoo dhabnee jirra sin ammas birrumarra jirtu lubbuun intala tanaas ni mara. Na dhaggeeffadhaa warri koomentii abbaan feesraa micayyoon hin jirtu wallaahi irra hin jirtu ishee argachuu hin dandeenyu namichi fuudhatee gara binna dhaqeen hin beennus jemma. Biiftuu tasgabbaa'ime. Okay, isin duraan lakkoofsa mijiyyoo qabdan moo lakkoofsa gurbaa qabdan? Muzammil irra gama sawwaagaa qaba. Sawwaaga Muzammilummaa itti dubbatu jira malee namni biraa itti dubbatu hin jiru. Fidaalatti lakkoofsa gurbaadha. Lakkoofsa gurbaatii fi nambara gurbaan akka naa hundaa'u. Nakan nuti dia gaafadhee Muzammil irraa fuudhaa kunooti. Anaati dubbata nakan ni anaaf fidi jaan jennaan na dhorge. Dubbii dhiisa yookaan laal yookaan ajandaaf deemna jaa yoo ajandaan deemne miyyoo barbaadan lakkoofsa akka naa. Sanboota dhiisaa dubbii takkan godhinaadha. Yoo ammoo ajandaa deemne ajandaa uffadha. Jaalimsa na dhaggeeffadhu. Elaa dubbichi kun kalee galgala eegalame miti garuu elaa mucayyoo kana kan sawwaaqa ergee fi Muzammil si galee kaleessa galgala sawwaaqaa kana kan ergeef Muzammilidha. Sawwaaqtichi saahiba kiyya rakkoon qabu nuun jedhee kan erge Muzammilidha. Sanaan booddee birrii 5,000 jedhee birrii 5,000 birrii Saawudii jechuudha. Kennameef achiitii sawwaaqaa fi jinni dhiisi siifu sawwaaqaa fi jinni dhiisi waan Saudi Arabiyaa keessaa hundaa'u na gaafadhu lakkoofsa qofan akkannaati itti dhiisi sawwaaqaa fi jinni hin beeku lakkoofsa qaalicha Muzammiltu qaba lakkoofsa mucayyoo achi fuudhee deemee mucayyoo mana sawwaaqaa bulte kalee
Sigale أنا ديا بوس سواق اوكي ايه كم مسلم قبات دي ورا وصل مارس يا الله maal jette Tokkoffaa mee siifuu dhaggeeffadhaa mee warra sirra jirtan kuni ol dhaggeeffadhaa yaada ol fixachiisa lubbuu ilma namaatitti naccamaan luqinati. Lammata mucaa suni yaa fidu lakkoofsa jechuudha. Nuu fidaadhaan illee namni keessan natti barreessaa jira. Ol dhaggeeffadhaa yaada ol fixachiisa. Halkan guutuurrii badamnee sin jala taa'aa bullee jechuudha. Kalee galgala siis sobdettanii hodumaasii achi gootanuu maskiida barrii diimaa dura hin jiras ni jedhu sin olitti waccu mucayyoo dhagaa hin jirtanuu huddu. Maaf olitti waccu Oromoo afaan tokko dubbattu sa'aatii qabdu hin qaqqabdu. Ol dhaggeeffadhaatiif fidaa lakkoofsa nutas. Namtichi ganama fuudhee hojjechiisaa kiyyan jennee mucaanni suni muusa. Laal waa isiniimu. Hojjechiisaa kiyya giruunuu nama fidaa kuma shan jennee. Nama laal. Mucayyoo bichoota natti akkasitti hin qoodina. Laal nama 17 sin laalaa jira. Tifoofsime nama 17 sin laalaa jira. Nama 17 kana keessa nama miiciyyoo san bira jiruu jira laal dhageeffadha. Waa wallaalina. Suudi Arabiyaa tana keessa Oromoon jalaa kaaftee hanga mataa gubbatti Oromoodha. Bakka barbaadde Oromoo jira. Amma sa'aatii sanii lakkoofsa mucaa sanii hoos kannitan lakkoofsa Arabticha sanii Arabticha mookkaa ergi jettanii lookshina. Wannummaan WhatsApp akkana godhettanii hin jiru. Lookshina erginaan Arabumaatu bakka san dhaqee fuudha.